Atau kau berapa lagi? Mana yang berani? Nah, berani. Berani lah. Berani. Mereka. Jangan ada makadan yang aku makadan jadi. Ini berat. Ini baby. Yang di sini berani. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya har'ammoo adeemsi keenya gara Gembeeti jechuudha. Magaalaa Gaarootii kaanee meeshaa fe'anne jechuudha. Qodaa mana geessaa jirra. Jarqi tiraasii afatan muluu wajjiniin jechuudha. Waan fakkaatu haga xumuraatti kan isin daawwachiisu ta'a. Like, share gochuudhaan, subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a. Namoonni haaraa taatan jechuudha. Amma immoo kaanee jirra gaama Gaaroo keessaa ba'uuf deemaa jirra. Qodaa fe'anne jechuudha. Kaameramaan keenya baay'ee waraabuu hin beeku. Kanaaf walitti golfinaati haga xumuratti daawwadhaa. Asumaan immoo namoonni ajajachuu barbaadan meeshaalee mana keessaa barbaachisaa ta'an arafaa kanatu jechuudha. Waan bareedaa jira minxaafii afata muluu wajjin arabee majlisii barbaadanis jira ajajachuu dandeessu. Amma guzoon keenya gara Gembeeti jechuudha. Magaalaa Gembee keessaa baanee gara baadiyyaa deemuuf deemna. Fiigaa jirra gaama jechuudha. Magaaloo keessaa ba'uuf deemaa jirra. Magaaloo keessaa ba'uuf deemaa jirra jechuudha. Kanaafuu kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaalee babbareedaa namoonni barbaadan magama kellaa dabarfanneerra suusee geenyee jirra jechuudha. Meeshaalee babbareedaa namoonni barbaadan jarqi tiraasii afata muluu isaa hojii barbaadan yoo duwwaa barbaadanis nu ajajachuu dandeessu. Amma kun bulbuluu geenyee jirra. Kana bulbuluu geenyee jirra jechuudha. Kun Gembee geenyeerra amma Gembee katamaa geenyee jirra. Gaggabaabsitanii kan inni waraabe. Kanaaf akkuma kanatti namoonni mana isinii fadhaquu dhaqee maatii keenya sarbiraa isinii godhamu jettanii ajajachuu dandeessu. Amma kun magaalaa Gembee geenyee jirra. Gembee dabarfannee baadiyyaa keessa gorra jechuudha. Amma kun buna keessa deemaa jirra. Karaa baadiyyaa wayii deemaa jirra. Afatan muluu buna geessaa jirra jechuudha. Makaddaasa kan arabiyaa majlisii qaba. Mastaawotii kan arabiyaa majlisiis qaba jechuudha. Isaa walakkaa ka'amu. Xiqqoo isinii fagaata karaanii buna keessa deemuu jirra. Kanaaf namoonni ajajachuu barbaadan heloo naan jedhaati amma manaatti isiniif hin geessa yoo barbaadan jechuudha. Akkasumas kan maatiin keessan dhufee isiniif gochuu danda'u dhufee isiniif gochuu danda'a. Amma immoo achi geenyee jirra. Gaggabaabsitanii kan viidiyoo kana waraabee jalqaba akkas ture manichi. Jalqaba kana irraa kaafnee farrashuuf deemnee gaggeessine jechuudha. Dirqama gaafa farrashamee fataa godhame. Mana sa kucing itu? Godhamee nama ajajetti sanatti footoon viidiyoon dhaquu qaba mitiire obboleettii keenya tokko maatii isheetiif ajajjedha jechuudha. Kunoo akkasitti annee fataa goonee galla jechuudha. Kanaaf namoonni akkasitti geeffamee isiniif bareeffamuu barbaadan jechuudha. Inni kun makaddaa isaati. Makaddaa baay'ee cimaadha. Boondidiidhaan kan hojjetamedha. Akkasitti maatii keessan gammachiisuu karaa salphaadhaan gammachiisuu namoonni barbaadan naquunnamuu dandeessu. Waan nama ajaa'ibu hundi isaa kumbulittiidha maashaallah. Isiin kun beebiidha. Kun akkuma argaa jirtanu inni kun mastaaticha walakkaati san sirreessuutti jira. Kun haala kanaan diizaanii afuriin kan inni hojjetame. Sufraa qaba, beebii qaba, maggaarajaa guddaallee ni qaba. Xiqqoo isin nama viidiyoo na waraabutu qulqulleessuu dhabe malee hedduu takka miidhagaa minxaafiin isaallee maashaallah akkuma argaa jirtan kun hundi isaa maachiidha. Itti aansee amma kun immoo rakabooti ishiiniiti. Rakabooti ishiinii kana fakkaatus itti dabalee bitee fingeessee jira. Ishiinii isaa waliin isallee na sirreessaa daawwadha. Amma kana sirreessee fixeera itti aansee rakabooti ishiinii sirreessaa jechuudha.
Kana fakkaata egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa gidduutti egaa kana hunda sirreessinee finnee kaanee namoonni kaameraa waraabanis sirriitti waraabuun beekan haa ta'u malee akkuma akkasatti isiniif waraabuu yaaleetiin jira. Gidduutti immoo suuraan isaa kana fakkaata. Maashaallah hedduu bareedaadha. Maggaarajaan illee kana fakkaata. Ammoo ishiin sirreessuu jirra. Ishiin geessee komboleettii isaa jechuudha yookaan ammoo daarzaana tokko ishiin babbareedduu ishee. Rakabootii baay'ee cimaa ta'een geesse dhugaa dubbachuudhaaf rakabootiin kun akka sakaanii isii aappii miti xaawulaa cimaarraa kan hojjetamedha. Yoo baay'ee dhaabbatanii kan waa tokko hin taane gaafa immoo ariifadhee akkuma akkasaatti walirra akka kaa'eef hin jira. Maashaallah dhugaa dubbachuuf hedduu tokko bareeda rabbi sirraa jaallatu. Jarrilee hedduu gammadanii eebbisanii jiranii kanaaf namoonni akkasitti maatii keessan gammachiisuu barbaadan sarpiraayiz godhuu barbaadan karaa gabaabaadhaan lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9885639 waatsaappii na dubbisuu dandeessu. Egaa akkuma beektan karaa onlaayinii kana hojii akkasii egaa hojjechuu jalqabnee bubbullee jirra. Alhamdulillah amanamummaan hojjennee xumurra jechuudha. Amma immoo achi addeebi'aa jirra. Egaa xumurree maangoo kutannee maangoo nuu kennanii maashaallah maangoo cuffataa jechuudha. Jasi fiigaa jirra amma viidiyoon keenyas raawwatee jira. Galatoomaa like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Gaafii yoo qabaattan gaafachuu dandeessu. Karaa keessaatii WhatsAppiidhaan naquun nama akkasitti namoonni maatii keenya sarpiraayiz gochuu barbaadan hello jechuu dandeessu. Galatoomaa. Magna saco de